Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Jirra jirtuu kabajamtootaa fi jaalatamtoonni hordoftoonni Oromoo Ispoortii fi akkasuma ilmaan Oromoo hundi keessanuu nageenya kiyya gaa bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jecha waan beekan irraa wal barsiisuun gaariidha. Waan beektan irraa wal barsiisaa isiniin jecha arallee gaa appilikeeshina bareedaa tokko isiniif qabadee dhufeetiin jira. Appilikeeshinichi maali yoo jettan appilikeeshinichi akkam goonee suuraa footota adda addaatanii nama waliin kaatan yookaan namni wahii isin duuba jiru nama san irraa balleessuu dandeessan nama haa ta'u wantoota fedhe haa ta'u irraa haquu dandeessanii jechuudha. Odoo footoon hin bannetti osoo wanta kan taanetti akkamitti irraa haquu dandeenyadha isin barsiisa. Hanga xumura viidiyoo kanatti na wajji turaan isiniin jaa. Egaa warroonni yeroo jalqabaatiif karaa YouTube chaanaalii Oromoo Ispoortii dhuftan baga nagaan dhuftanii egaa YouTube chaanaalii Oromoo Ispoortii subscribe gochuun dagatinaadha. Oromoo Ispoortii jettanii YouTube keessan gubbattee gobarreessan isiniif dhufa. Oromoo Ispoortiin isa kana Oromoo Ispoortii isa kana subscribe yoo hin godhin subscribe akka gootanii isin afeeraa jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoo Ispoortii kamii subscribe gootan fakkeenyaaf isin agarsiisu. Yoonii fi barreeffamni diimaan kun akkatti jiraatu subscribe hin goone barreeffama yookaan viidiyoo ilaaluu jirtan kana jalatti bifa tanaan isinii dhufa. Viidiyoo ilaaluu jirtan kana jalatti gaa subscribe iseettu barreeffama diimaa kana yeroo takka tokkoon dagatinaadha. Akkasuma viidiyoon amma kun hojjedhee isinii gadhiisu barumsa adda addaa irraa fudhattaniif akka isin dabarreef mallattoo bilbilaatan yeroo takka cufaasaan isiniin jaa galatoomaadha. Karaa barumsa keenyaa dabaruu egaa appilikeeshinichi sunoo isa kana. Appilikeeshinicha kana isa arganna Play Store keessa argattanii jechuudha. Play Store qaltaa Play Store keessa deemtanii san booda maal jettanii asirra barreessanii maqaa appilikeeshinichaa osoo hin taane maqaa appilikeeshinicha illee yoo barreessanii argattanii yaa barreeffamni maal jettanii asirra barreessuu qabdanii unwanted object search unwanted object jettanii bifa tanaa irra barreessan search gootanii bifa hedduutu isin dhufa wantoonni unwanted object jechuudha. Inni unwanted objectiin isa kana egaa akkuma ilaaltanii gartan urjii 4.4 qaba. Isa kana irratti xuqxanii maal godhattanii install godhattanii jechuudha. Download godhattanii jechuudha. Yaa download godhee waan hin qabuuf download godhadhaan isiniin jaa. Egaa maal gootanii open qajoorratti open haa godhuun oguu dura seentan bifa tanaa isinii fidaa yaa waysin allahu gista waan gootan akka footoo teessan isiniif dubbisuuf hayyama isin gaafata. Allahu hajoo gootanii jechuudha yeroo dura inni isin gaafatu san booda bifuma tanaan isinii dhufa. San booda aada hajoo mallattoo ida'uu tana tuqxanii san booda maal gootanii quick remove or object remove or quick remove hajoo kanarratti tokko filattanii anamma quick remove dhaan filadhe. Quick remove tokkoon filadhu maal haa godhu fakkeenyaaf amma suuraa tanamee haa asirraa haqee isin garsu beeyisa kana x godhaaf irraa cufaadha. Fakkeenyaaf asirratti tokko dhufee suuraa tan harka lamaa quba lamaan zoom godhi jaa quba lamaan zoom godhee fakkeenyaaf ishii muruu yoo feete yookaan qaalicha kana muruu yoo feete yookaan ishii tana muruu yoo feete bifa tanaan zoom godhattee as jalatti isa kanarratti as deebistaa quick kanarratti as deebistaa jechuudha. San booda maal goota yaa ni dibdaa jechuudha. Ishii tana qofa irratti suutattee ishii tana irratti akkatti ni dibdanii ishii tana irratti ni dibaa. Fakkeenyaaf amma barreeffamni handibu jiru kun xixiqqaa ta'e sitingii hajoo kanarratti hojjetanii guddifachuu dandeessanii jechuudha. Guddiseetiin jira amma saayiziidha handibu yaa ifama saayizii guddifatta bifa tanaan dibdanii jechuudha. Amma ishii tana guutuu irratti handibu waan hagam feene san waan haquu feetan haga haquu feetan san qofa bifa tanaa irra dibdanii quick remove kun auto fi irraa remove godhaa jechuudha. Onogaa footoon bifa tanaan irraa haqamtee jirti jechuudha. Qaalitti reefas turte amma jirtu iddoo appilikeeshinii kun iddoo appilikeeshina bareedaadha. Waan takka hin beeksisu waan hin beeksifne jechuudha. Waan hin yaadamne egaa bifa tanaan appilikeeshinicharraa footota adda addaa wantoota adda addaa duubarraa haquu yoo feetan bifa tanaan duubarraa haayixanii isiniin jaa. Bifa tanaan erga hiixanii seef godhachuudhaaf maal gootanii mallattoo neekistii tanarratti xuqxanii mallattoo neekistii irratti erga xuqxan booda maal gootanii seef mallattoo tanarratti xuqxanii bakka footoon qaxxaa seef ta'ee jira jechuudha.
Egaa appilikeeshinicha kana akka jaalattan abdiin qaba. Bifa tanaan suuraa feetan bifa bareedaa ta'e kanaan irraa haquu dandeessanii isiniin jaa appilikeeshinicha kana akka jaalattan abdiin qaba. Egaa viidiyoo kana egaa laayik gochuun dagatinaadha. Barumsa adda addaa qabatee isiniif dhiyaataa jira. Barumsa ana asirra gadhiisu kanas akka irraa barattan abdiin qaba. Akkasuma egaa sheer waliif godhaatiti irratti wal affeeraadha. Yuutuubiin kunis haarawaa akka egaa namuu irraa qooda fudhatanii isiniin jaa. waan na wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jechaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.